Uummanni Oromoo erga daangaan isaa cabee bilisummaan isaa sarbamee booda guyyaa tokkollee uummata nafxanyaatiif gadi jedhee bulee hin beeku. Hanga guyyaa har'aattis kallattii adda addaatiin qabsoo isaa finiinsuu irratti argama. Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork. Kun qophii keenya keessoo Oromiyaa torban torbaniin qophaa'ee isin biraa ga'uudha. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaatiinis hundeeffamaa adda bilisummaa Oromoo fi bu'aa ba'iiwwan inni dabarsee ilaalchisee waan qopheeffanne qabnaati haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Oromoon hanga har'aatti garbummaaf tole jedhee bulee hin beeku. Kallattii adda addaatiin humnoota isa cabsan eenyummaa fi aadaa isaa balleessuuf hojjetan ofirraa fonqolchuuf kallattii adda addaatiin falmatti jira. Mootonni nafxanyaa akkuma uummata Oromoo cabsaniin kutaa kutaa fi kallattii adda addaatti qooduun Oromoo adda adda hiranii bulchaa turan. Tokkummaa Oromoo laaffisuun akka uummatichi walitti hin deemne, waliin hin mari'anne, yeroo rakkoos waliif hin birmanneef tooftaa guddaa qopheessuun sirna bulchiisa isaanii diriirfachaa turan. Roorroo fi gidiraa sirnoonni nafxanyaa biyya Oromiyaa fi uummata Oromoo irraan ga'aa turan jalaa ba'uuf gootonni Oromoo abboonni keenya kaleessaa dhiigaa fi lafee isaaniin daandii saaquun xomboora ifa bilisummaaf taatu qabsiisanii hulaa qabsoo dhalootaa barsiisuu eegalan. Bulchiisa sirna nafxanyaa Oromiyaa irratti diriire uummanni Oromoo kaabaa hanga kibbaa, bahaa hanga dhiyaa jiru akka wal dubbisee gaaddisa tokko akeeka tokko jalatti qabsoo isaa akka hin geggeessineef danqaa guddaa uume. Abbootiin irree qawwee karaadhaan biyyoota alaa irraa argataniin Oromoo fi Oromiyaa cunqursuun afaan qawween eenyummaa isaa irraa mulquun garbummaa fi gadadootti uummaticha gatan. Gootonni Oromoos sirna afaan qawween isaan cabsee qawween ofirraa kaasuuf qabsoo hidhannoo filachuun gaaddisa tokko jalatti kaayyoo fi akeeka tokkoof qabsoo eegalan. Addi bilisummaa Oromoo utuu akka jaarmiyaatti hin hundeeffamiin dura gootonni Oromoo hedduun bifa faffaca'een qabsoo geggeessaa turan. Roorroon kan dhalche addi bilisummaa Oromoos akeeka ifaa qabaachuun qabsoo Oromoo wiirtuu tokkotti fiduun akka jaarmiyaatti Oromoon hundi jala hiriiree qabsoo isaa akka geggeessuuf daandii saaqe. Daandiin yeroo sana gootota Oromoon saaqame irra dhaloonni galfata isaanii kudhaammatee imalaa jira. Qabsoon yoo itti cichan malee, yoo itti didan malee bakkaan ga'uun hin danda'amu. Kanaaf qabsoon hanga galma isaa ga'utti itti cichuun barbaachisaadha. Bara 1960moota keessa fincilli diddaa garbummaa Baaleetti gootota Oromoon dho'e. Diddaan qonnaan bultoota Baalee fi hawaasa Baalee kun utuu addaan hin citin waggaa 7 itti fufe. Sirna mootii ani harka namaan hin muudamne anaan waaqatu na muuda jechuun akka waaqaatti of ilaalu Hayilee Sillaasees hedduu raase. Haa ta'u malee yeroo qabsoon qonnaan bultoota Baalee qabbana'aa deemetti gareen tokko qabsoo hidhannoo itti fufuuf hojii dippiloomaasii hojjechuun gara Somaaliyaa bobba'uun achirraan gara biyya Edenitti ce'uun Eden irraan immoo gara Siiriyaatti darbuun leenjii waraanaa fudhatan. Warri sun biyya Siiriyaatti leenjii waraanaa fudhataa turanii biyya keessaa warri ukkaanfamee ture Maccaa fi Tuulamni immoo lafa jala wal ijaaruun wal barsiisuun wal dammaqsaa turan. Hallii fi malli jiru tokko ta'uu wal dhaga'uun qabsoo finiinsuu akka ta'es wal qalbeeffachiisan. Yeroo sanatti afaan guutee ani Oromoodha kan ofiin jedhu hin jiru. Oromummaanis akka yakkaatti ilaalama. Oromoonni Maccaaf Tuulamaas yeroo warri Baalee gara biyyoota ollaatti cehuun qabsoo hidhannoo jabeessanitti ijaarsa lafa jalaan Maccaa fi Tuulamni godhan immoo qabsoo Oromoo barsiisuu fi Oromummaa jiraachisuu ture. Ijaarsa lafa jalaa Maccaa fi Tuulamni godhan addi bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti akka bu'uureffamuuf sababa akka ta'etu himama. Abaawonis haala kanaan magaalaa Finfinneetti dhalate. Maanneen Abaawoo yeroo sana magaalaa Finfinneetti dhoksaan ijaarame sun hariiroo biyyoota ollaa waliin gochuunis yaalii guddaa gochaa ture. Sanaanis gootonni Oromoo milkaa'uun mootummaa Somaaliyaa yeroo sanii Ziyaad Baarree waliin hariiroo dippiloomaasii eegalan. Ambaasaadara mootummaa Somaaliyaa kan Finfinnee jiru waliin Abdurrahmaan jedhamu waliin maanneen Abaawoo akka wal argatu ta'e. Nama Oromoo yeroo sana UN keessa hojjete tokko kan ambaasaadara mootummaa Somaaliyaa waliin wal beeku
kan baarootumsaa waliin wal beeku tokkosu maandheen adda bilisummaa Oromoo fi ambaasaadarri sun akka wal argu mijeesse. Dukkana garbummaa hamaa keessatti ifa bilisummaa saba isaanii ilaalaa gootonni Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti qabsoo Oromoo bu'uureessan. Of qusannaa malee namummaa isaanii itti dhabuun hojii siyaasa guddaa hojjechaa turan. Haala kanaan addi bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatee hojii siyaasaa marfama diinaa boobaa diinaa jalatti itti fufe. Bara 1972 keessa karaa Siiriyaan warri leenjii waraanaaf deeman osoo jiranii hojii dippiloomaasii imbaasii Somaaliyaa Finfinnee jiru waliin hojjetameen jilli adda bilisummaa Oromoo tokko kan namoota 3 of keessaa qabu akka gara Somaaliyaa deemu waliif galuun jilli nama 3 of keessaa qabu sunis gara Somaaliyaatti bobba'e. Namoonni 3 gara Somaaliyaatti bobba'an sun dirqama adda addaa fudhataniitu kan imalan. Dirqamni jila sanaa mootummaan Somaaliyaa dubbisuun hojii qabsoo gadhaabuu ture. Sana keessaa dirqamni inni tokko gara biyya Veetnaam yookaan Iraaq deemuun qindaa'ee achitti leenjii waraanaa fudhatee dhufee gara Oromiyaatti deebi'uun qabsoo hidhannoo akka jalqabu ture. Yeroo kun ta'utti warri karaa Edan Siiriyaa deemuun leenjii gara Edanitti deebi'uun achitti walitti qabamuun Oromiyaan seennaaf hin seennu irratti wal falmaa turan. Osoo wal falmiin jiru gareen jaarraa abbaa gadaafaa meeshaa isaanii doonitti fe'achuun Edan irraan gara Somaaliyaatti ce'an. Silaa akka yaada isaaniitti achirraan gara Oromiyaa seenuuf yaadanii ture. Haa ta'u malee mootummaan Somaaliyaa kan Ziyaad Baaree irratti baruun garee jaarraa abbaa gadaafaa qabee hidhe. Yeroo jaarraan faa Somaaliyaatti mootummaa Ziyaad Baaree waliin hidhamanitti duuti muraasi kan Elemoo Qilxuufaa keessatti argamu qawwee warra Filisxeemotaa irraa fudhate muraasa qabachuun Edaniitti hafee ture. Gartuun Elemoo Qilxuufaa qawwee isaanii Edan irraan gara Asabitti baafachuun haala ulfaataa keessatti tooftaa jabaa iccitii isaa eeggateen Asabirraa baaburatti fe'uun haga Bordoddeetti geessan. Bordoddeetti qawwee sana buusuun achirraa Elemoo Qilxuufaa qawwee daangaa biyyoota lamaa ol qaxxaamurtee Oromiyaa seente fudhachuun qabsoo hidhannoof bosona seenan. Bara sana warri nafxanyaa midhaan qotee bulaan Oromoo qote gibira jechuun harka guddaa irraa qooddataa turan. Oromoon lafa isaarraa qotee ofiisaaf beela'ee nafxanyaa nyaachisaa ture. Beela uummanni Oromoo keessa jiru ilaaluu kan dadhaban Elemoon Qilxuufaa nafxanyaa qabeenya Oromoo saame ofii quufee jiraatu sirna nafxanyaa irratti dhukaasa jalqabaa banuun midhaan warra nafxanyaan tuulanii qaban sana uummataaf hiruu jalqaban. Yeroo sana ture sirni mootii nafxanyaa waraanni bilisummaa Oromiyaa keessa jiraachuus kan hubate. Dhukaasni sun dhukaasa seena qabeessa turte. Guyyaan sunis akkasuma guyyaa itti dhukaasni sagalee abdii bilisummaa Oromoo dhokaate. Guyyaa sana ture Elemoo Qilxuu kun sagalee bilisummaa Oromooti jechuun kan dhokaase. Wareegama Elemoo Qilxuufaa booda jaarraa abbaa gadaafaa waggaa 5 Somaaliyaatti hidhamuun hidhaarraa ba'anii ture. Yeroo lammaffaaf maandheen adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa jabaachuun hojii dippiloomaasii jabeessuun jila isaa lammaffaa kan nama 6 of keessaa qabus gara Somaaliyaatti bobbaase. Warra jila lammaffaa adda bilisummaa Oromoo Somaaliyaatti bobba'an keessaa obbo Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikuu, Mo'ee Abdoo keessatti argamu ture. Jilli kun bobbaa isaan gara Moqaadishootti imalee ture. Karoorri jila adda bilisummaa Oromoo lammaffaa kun Moqaadishoo irraan gara Edan deemuun warra leenjii waraanaa fudhatee Edanitti hafee ture waliin wal arguun qabsoo hidhannoo akka saffisiisu ture. Haa ta'u jilli sun gara Edan deemuuf kan karoorfate akka yaadametti hin milkoofne. Sababa sanaan gara Moqaadishootti deebi'an. Jilli lammaffaan sun akkuma Moqaadishootti deebi'een jaarraa abbaa gadaafaa warra hidhaarraa ba'e waliin Moqaadishootti wal argan. Yeroo sana ture akeeki mootummaa Somaaliyaa kan Ziyaad Baarree maal akka ta'e kan beekame. Dura mootummaan Ziyaad Baarree qabsoo bilisummaa Oromoo kan tumsu fakkaataa ture. Jilli Abaawos akka sanaan hubatee ture. Haa ta'u malee hidhaan jaarraa abbaa gadaafaa akeeki mootummaa Ziyaad Baarree qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuu osoo hin taane lafa Oromoo qabachuuf akka ta'e kan adda baasedha. Jilli Abaawoo lammaffaaf jaarraa abbaa gadaafaa erga wal arganii booda jaarraan faa dhokatanii Somaaliyaa irraa ba'uun gara Finfinneetti deebi'an. Yoo isaan Finfinneetti deebi'an jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo ifatti labsamee raafii diina biratti beekamee ture. Jaarraa abbaa gadaafaas akkuma Finfinnee seenaniin hoogganoota adda bilisummaa Oromoo
Finfinnee jiran wajjin wal arguun qabsoo hidhannoo akka itti fufamu murtaa'e. Jabinni adda bilisummaa Oromoo inni guddaan jalqaba hojii siyaasaan eegalee uummata isaa dammaqsuun jalqabe. Dammaqinsi uummataa fi hojiin siyaasaa ABO'n jalqabe furmaata siyaasaa waan hin finneef ABO'n gara qawwee kaasuutti deeme. Bara 1976 ijaarsi qabsoo hidhannoo jaarraa abbaan gadaafaan baha Oromiyaatti itti fufe gara godinaalee Oromiyaa hundaatti akka babal'atu ABO'n murteessuun gara dirree dhiyaatti hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa obbo Daawud Ibsaa fi obbo Abbaa Calalataa dirqama dhaaba isaanii fudhachuun gara dirree dhiyaatti imalan. Qawwee tokkoo fi shugguxii lamaan qabsoo hidhannoo dirree dhiyaa eegaluuf bosona Oromiyaa seenan. Akka dirree seenaniin hojii isaan hojjetan qawwee dhokaasuu hin turreen. Hawaasa keessa socho'anii dammaqsuu ijaaruu tureen. Ittis milkaa'an qotee bulaa hanga daldalaa hanga hojjetaa mootummaa hawaasa naannichaa keessa deemuun iccitii guddaan hidhannoo siyaasaa uummaticha hidhachiisan. Haa ta'u malee haalli yeroo sanaa mijachuu fi hin dandeenye. Obbo Daawud Ibsaa fi Abbaan Calalataa Dambidolloo irraa bara 1978 gara Harargeetti deebi'uun Harargee irraa miilaan gara Jibuutii deemuun achirraan Sudaan seenuun karaa Sudaan dhiha Oromiyaa seenuun qabsoo hidhannoo ijaaruu itti fufan. Akkuma duraa sana ammas hawaasa naannichaa ijaaruu, barsiisuu, dammaqsuu, waraana ijaaruu fi gara biyya Eertiraatti erguun leenjisuun qabsicha lafa qabsiisaa turan. Haala kanaan imala qabsoo wareegama ulfaataa gaafatu kan bu'uuresse ABO'n jaarmiyaa Oromoo isaan gafaa fi barsiisaa seenaa fi eenyummaa dhaloota kanaati. Waggoota 50 darban lubbuu isaanii qaalii kaffaluun dhiiga dhangalaasuun lafee isaanii caccabsuun gootonni ilmaan Oromoos Oromiyaan akka hin dhaalamne Oromummaan akka hin banne tiksanii labata ammaa kanatti kennaniiru. Erga hundeeffamee waggaa 50ffaasaa kabajachuutti kan jiru adda bilisummaa Oromoo ABO'n bobaa diinaa jala taa'ee imaanaa fi irbuu kaleessaa kaayyoo fi akeeka ganamaa utuu hin sharafin Oromoo fi Oromiyaaf akkuma kaleessaa hojjechuutti jira. Dhiibbaan ilmaan nafxanyaa impaara Itoophiyaa fi ilmaan Oromoo fakkaattota goobanaa ta'aniin adda bilisummaa Oromoo irratti godhamu hammaatus dhaabni guddichi Oromoo ABO'n garuu laphee tokko tokko ilmaan Oromootii haga waajjira isaa guullalleetti ba'aa hanga lixaatti kaabaa hanga kibbaatti masaraa jabaa kudhaama eenyummaa faajjii injifannoo xomboora bilisummaa labataa haga labataatti darbu lafa qabsiisuu danda'eera. Impaara Itoophiyaa qawween ilmaan Oromoo cabsitee hanga har'aatti Oromoo gidirsaa saamaa fi ajjeesaa jirtuuf waggoota dheeraa dura addi bilisummaa Oromoo furmaata kaa'eera. Kanaafis halkanii guyyaa hojiitti jira. Dhaaba guddaa Oromoo barsiisaa seenaa fi eenyummaa mallattoo gootummaa asxaa walabummaa kan ta'e adda bilisummaa Oromootiin baga ayyaana hundeeffama waggaa 50ffaa keessanii geessan jecha qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'eel Laggaa akkasumas ogeessi suur sagalee Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaan hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u. Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumuu dhumi jaanin dhumuu. Barraaq. Waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabuu. Barraaq. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a. Gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa. Xiyyaara qabsoo keenya hayyootatu bararsee. Lafeetti cabsee mul'is gadaa Mustafaa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenyaa iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii
irratti daaksifame ittoo foona caalu hundeessatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee waleen ormaa sirna ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti. Bu'aa qeerroof qarree ce'umsaa wal garree faffacaatii ammaa waan jettuuree lammaa shanee fi abaa'oo OLF fi kafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodha martuu teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirree dhabuu waan hin jirre ifannee kulkulchuu alagaan hin bulchuu. Gaafa guulaa nu gulchisa gaafa duulaa nu dulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraantee Mustafaa Huseen ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi badhoofdoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a dhaabata waliin laalaa sabaaf turreekaa diddan Oromoo manni lama beeka manneenidhaaf mana kiraa deega kun dagala kun biyya ormaa keessa walitti qaba harca'ee wal keessa. Karrayyuu fi itu oboo maatii torba sabbuu eegii hulaa weerartuu orgobbaa diinagdee nu cabsu soodareerra marsu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa taaddeedhaa meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa waa fidaa nadhii nyaannu gurra gabrummaa